Tokkummaa, 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 tokkummaa. Yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa, tokkummaanii humna tokkummaa. Waamicha torbaan hawaasa Oromoo Siwiidin bara 2026 uummata Oromoo biyya Siwiidinii fi guutuu Awurooppaa keessa jirtan hundaaf kabajaan jechuun torbaan hawaasa Oromoo Siwiidin jechuun ayyaana aadaa, afaan, seenaa fi eenyummaa Oromoo walitti fidu tokkummaa hawaasaa cimsuuf walqunnamtii uummataa jabeessuudha. Sagantaan kun siyaasaa fi amantii irraa bilisa ta'ee Oromoo hundaa kan walitti fidu ayyaana hawaasummaa fi aadaati. Kanaaf guyyaan adoolessa 12 bara 2026 irratti guutummaa jaarmiyaa waldaa Afooshaa fi hawaasa Oromoo Awurooppaa keessa jiran hundaa kabajaan akka irratti hirmaattan isin affeerra. Bakkaa fi sa'aatiin galmariin Kibfoolkeetti hus teessoo Skruv Grand Waanii 1637 Ispoongaa Stookholm Siwiidin sa'aatii 14 irraa eegalee hanga sa'aatii 22tti karaan ittiin dhufan tuniil baanaa yookiin baabura lafa jalaa fayyadamuun Riinkib Seentar Ruumii irraa bu'uun dhufuu ni dandeessu. Sagantaan guyyaa kana irratti weellistoota Oromoo beekamoo waliin sagantaa muuziqaa addaa, hawwisoo fi agarsiisa aadaa Oromoo, nyaata aadaa Oromiyaa keessaa qophaa'e, agarsiisa uffataa fi faaya aadaa Oromoo, wal barsiisummaa fi wal beekumsa hawaasaa, sagantaa addaa dargaggoota fi daa'immaniif akkasumas gurgurtaa kitaaba addaa guyyaa kanarratti kitaabni wareegama hin dagatamne kan durbee Siifoo Jamaal Abdullaa barreessite bifa addaa fi kabajaan keessatti gurgurtaaf kan dhiyaatu ta'uu gammachuun isin beeksifna. Qaamoleen waamicha kanarratti argaman waldaa Maccaa Tuulamaa Siwiidin, Afoosha Booranaa Baarentuu Siwiidin, waldaa Wabii Maccaa, Afoosha Ifa Bilisummaa, hawaasa waliigala Oromoo Siwiidin, waldaa Sikkoo Mandoo, waldaa hawaasa Oromoo Iskaan, waldaa hawaasa Oromoo Harargee Siwiidin, Afoosha Shanangibee, hawaasa gurmuu Oromoo Siwiidin, Afoosha Oromoo Gootborg, waldaa warra Waangeella Oromoo Stookholm. Ergaa tokkummaa ayyaanni kun kan Oromoo hundaati. Kan garee siyaasaa, amantii, gosaa yookiin ilaalcha adda addaa irratti hundaa'e osoo hin taane kan afaan, aadaa, seenaa fi eenyummaa Oromoo irratti hundaa'edha. Biyya alaa keessatti afaan keenya eeggachuu, aadaa keenya guddisuu, seenaa keenya dhalootaaf dabarsuu fi daa'imman keenya wal barsiisuuf yeroo addaa kana waliin haa fayyadamnu. Tokkummaan keenya humna keenya, kabaja keenya fi dhaloota boruuti. Kanaaf maatiin, hiriyootaa fi daa'imman keessan waliin argamuun ayyaana kana akka miidhagsan kabajaan isin gaafanna. Odeeffannoo dabalataaf 4673 Duwwaa 658 yookiin 4670 Duwwaa 289 baga nagaan dhuftan torbaan hawaasa Oromoo Siwiidin bara 2026 irratti walaa arginu. Qindeessituu koree torbaan hawaasa Oromoo Siwiidin. Tokkummaa, 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 tokkummaa. Yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa, tokkummaanii humna tokkummaa.